Waggoottan darban rakkoo nageenyaa godinaalee Oromiyaa keessatti mudataa turan hawaasni jiruu guyyaa isaa gaggeeffachuu hafee hawaasni dachee irratti dhalate irratti lubbuu isaa dhabaa tureera. Godinaalee rakkoo nageenyaaf saaxilamaa turan keessaa godinni Wallagga Lixaa isa tokko yoo ta'u, rakkoo nageenyaa ture jiraataa godinichaa kan ta'an obbo Nagaraachoo Waldabbaraa fi obbo Dasaalany Biraanuu haala kanaan kan ibsani. Rakkoon nageenyaa baay'ee bal'aadha. Yeroo darbe keessatti rakkina bal'aatu nurra ga'e. Manni gurguddaan qabeenyi tokko tokko abiddaan kan gubate jira. Lubbuun wareegame hedduu jira. Nuyi mana buddeena nyaannaa midhuu irraa hafne gaafasi si'a lama sadii nutti deebi'eera. Waraabessi immoo alaa nama nyaata balbala keenya duratti. Kuni ulfaataadha. Duraan haalli nageenyaa naannoo kana jiru waggaa lama darbee xinnoo jeequmsa qaba ture. Amma erga mootummaan dhufee xiqqoo haala tasgabbii keessa jirra. Furtuun nageenyaa harka hawaasa keenyaa jira kan jedhan jiraattonni godina Wallagga Lixaa nageenyi kan dhufummoo afaan qofaan nageenya labsuu qofa osoo hin taane namuu bakka jirutti nageenya irratti hojjechuudhaan dubbatu. Nageenyi qulfii qaba. Qulfii isaa kana akkaataa itti banamee jedhu barbaadaa jirra jechaadha. Akka inni itti barbaadamee jedhu asiillee barbaadanii warri caakkaa jirullee barbaade yoo akkasitti wal bira barbaadamee qulfiin isaa argame malee nu asii nageenyi haa bu'u jennee masjiida keessaa ganama galgala yaa rabbi nagaa buusi jechaan baay'ee gargaaran jiru jechuudha. Nageenya beeksisabii koorraa ka'eeti. Naannoo koorraa, aanaa koorraa, ganda koorraa ka'ee hanga Oromiyaatti jechaadha. Kanaaf nageenya barbaachisaadha. Irra jirraa hin hojjennaa irratti hojjenna jechaadha. Kanaaf nageenyi dhufa inni abdii guddaa qabna jechuudha. Hirmaannaa hawaasaa fi qaamolee birootiin yeroo ammaa hojii nageenya irratti hojjetamaa turen godinichatti fooyya'insi nageenya irratti argamaa jira eeru. Nageenya argame daran waaressuuf ammoo hawaasni wanta argate qabatee kan hafeef waliin marachuu qabaa dubbatu. Xinnoo isii tasgabbii qaba, uummanni illee tasgabbii qaba. Kanaaf ammallee nageenya kanatti illee nu jabaatanii biyyillee jabaatee akka nageenyi kunillee duratti deemu waan durii caalaa akka misee jedhu biyyillee akka walii galu, maatiin illee akka walii galu, bayaaf seensatti akka tokko ta'u, akka Itoophiyaatti illee akka tokko ta'u, akka Oromiyaatti illee akka tokko ta'u. Tasgabbaa dhufeera. Tasgabbaa dhufeera. Gurri keenyas xinnoo rasaasa kanaa waca kanaa ara galfataa dhufeera. Nageenyi baay'ee amma kanaan durarraa hamma tokko yoo jira jenne malee isaa jiraachuu hin danda'u. Nageenyi jira. Itti dabalee immoo akka inni nu dhufuuf yaadaa jirra jechaadha. Duraan sababa rakkoo nageenyaatiin hojiin misooma qonnaa fi kanneen biroo hojjechuuf rakkataa turre kan jedhan jiraattonni godina Wallagga Lixaa nageenya har'a argamaa jiruu fi qaamolee nageenyaa waliin tifkataa jirraa jedhu. Oromoonis akka sabaatti rakkoo jidduu isaa jiru taa'ee marii fi marabbaan furachuu akka qabus waamicha dhiyeessaniiru. Tokko taanee afaan keenyas wal dhageenye amma bifa gaariirra jirra. Waliin taanee qaama mootummaatii wajjin taanee lafa jirutti waan jiraa walii ibsinee wajjin yaa'aa jirra. Oromoof Oromoo wal ajjeesuun waraabessa wal nyaachisuun aadaa keessattis akka dubbii waaqaattis hin jiru. Isa kana amma qabee dhaabbatu jennani. Gooliin kun du'i garmaleen kun obboleessa loluu ajjeesuu waraabessa wal nyaachisuun kun nufa dhaabbatu jenna. Lafa rakkoon jiru immoo rakkoo kana bursanii haasa'anii keessaa baasanii nageenya akka dhufu barbaadu. Hawaasni godina Wallagga Lixaa waggootanii fi rakkoo siyaasaa fi dinagdee rukutamaa tureera kan jedhan immoo bulchaan bulchiisa godina Wallagga Lixaa obbo Salamoon Taammiruuti. Sababa rakkoo nageenyaa cabisa dinagdee hawaasa godinichaa mudataa ture furuu fi misooma irrattis xiyyeeffannee hojjetuu qabna eeraniiru. Yoo xiqqaate rakkoon gurguddaa nu mudatanii jiran sakan siyaasaa illee yoo dhiisne gama dinagdeetiin cabiinsa dinagdee guddaadhaan rukutamnee waggaa dheeraadhaaf kan turre waan ta'eef cabiinsa dinagdee nu mudate kana bu'uuraan furuudhaaf dinagdee damqeenxeedhaan geggeeffamu sana bu'uuraan furamee dinagdee damdaneessaan biyya keenya jijjiiruu akka dandeenyu tarsiimoo akkasii bocee walumaa gala tarsiimoo kana keessatti hoogganamnee jiruuf jireenya keenya jijjiiruudhaaf warra carraa kan arganne waan ta'eef nuti carra qabeessaa jennee ilaaluun gaariidha. Ittaana hoogganaa humna waraana raayyaa ittisa biyyaa kutaa waraanaa 404 kan ta'an Koloneel Mangashaa Taakkalaan duraan godina Wallagga Lixaatti hojii misoomaa hojjechuun aafuuti hawaasni nagaan bahee galaa hin turre jedhu. እርሻ የምታየው አይደለም የነበረው ከፍተኛ የሆነ የቆንዳላ ወረዳ አሽንፋ አለ። Hojiin misoomaa akkam hojjetamaa jiru miti. Aanaan Qondaalaa bosonaan kan buufamedha. Duraan hojiin misoomaa hojjetamaan turre. Yeroo dhiyootiin as garuu daandiin irra deemtanii dhuftanii hojjetameera. Hammatti rakkoon nageenyaa hin jiru. Garuu immoo wantoonni hafan jiru. Hawaasni odeeffannoo gaanuu kennaa jira. Akka kutaa waraana keenyaattis haalli nageenyaa beegii irraatii hanga Qondaalaatti jiru qabatamaatti gaariidha. ቤጊና ከቆንዳላ ከሁለቱ ወረዳ ያለው አሁን የሰላም ሁኔታ
የተሻለ ሁኔታ እንዳለ ለመግለጽ እወዳለሁ። nageenya argamaa jiruu fi deeggarsi hawaasaan gaariidha kan jedhan ኮሎኔል መንገሻን ammas hawaasa waliin nageenya irratti hojjetaa jirraa dubbatu. ህዝቡ አሁን እንደምታዩ በልማቱም በተለያዩ hawaasnummaa akkuma argaa jirtanii hojii misoomaaf deeggarsa raayyaa ittisa biyyaafis kennaa jira. Hawaasni yeroo ammaa kanatti mirga isaa gaafachuuf sodaa hin qabu. Sababa hawaasni odeeffannoo nuu kennaa jiruun diina irratti tarkaanfii fudhataa jira. Kanaaf immoo hawaasa galateeffachuun barbaada. ያገኘንበት ያለው የህዝቡ ተሳትፎ ስለሆነ ህዝባችን በጣም ላመሰግን እወዳለሁ።